meemal qopheeffattee waa qabriidhaan deeku itti yaadde himee sheenaan dhumuu hin ooltu har'a of yaadadhu osoo harma jirtu har'a of yaadadhu osoo harma Allahu Akbar. yaa kan na dhagaysu mee dhagahe ammaa siffilleen dheeraysu xiqqumaan siif dhaama salaatuun nurratti dirqama gaafa ballaqerraa hanga guyyaa dhumaa salaatuudha qaba cufti ilma namaa yoo salaatuu baanne yaa ummata islaamaa addunyaa kanarraa namuu numa deema mee rabbiin maal jenna guyyattii qiyaamaa guyyaa fuula rahmaan dhaqu gulliin namaa deebisaa gaafa sii qopheessuun arruma yoo har'a qopheessuu baatte immoo yaa namaa boorseen hufte isaa laga jahannama osoo achi hin dhayne of yaadadhu amma osoo achi hin dhayne of yaadadhu amma Allahu xiqqaati guddaanis kan jirtan as keessa kan dhiiraati dhalaa hundi na dhageessa mee bu'aa salaataan gurra isin buusaa xiqqoo naaf obsaatii gurra naaf liqeessa salaatuu dhagahi bu'aasaa rabbii keetii wajjin walitti dhiheessa hariiroo teetii fi tan hawaasaa cimsaa dilii teetii xiqqoo hunda sirraa buusa kana qofaa miti hedduudha bu'aansaa dhukkuba gurguddaa kan qabne wallaansaa kana hundaaf kunoo salaataatu ogeessa qulqullina qaamaas kan siif eegu isa qaama kee bareechee fuula kee siif ibsa wahi kana qofaa hedduudha bu'aansaa yoo argachuu feetan hunda bu'aasaa ofiif salaataatii irrattis wal kaasa ofiif salaataatii irrattis wal kaasa yaa rabbi yaa allah yaa mootii aalamaa rabbii biraan qabnu rabbiin keenya suma nuti si kadhannaa yaa mootii faarfama mee nurra laaffisii salaata feetana kan salaatu jirruus godhi eebalamaa nu badhaasi rabbii milkii gandalamaa alhamdulillahi faaruunis keetuma alhamdulillahi faaruunis keetuma alhamdulillahi rabbi alhamdulillahi